Way biyya keenya kana ganaa waan baay'ee argina. Nagaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Egaa akkuma beektan daa'immitti lamaasaa dhugaa dubbachuudhaaf ani dubbachuudhaaf baay'ee keessi qoonaa hin jedhe nan bu'es nan saqasaqame keessi koo baqqaa waan baay'ee natti dhagaa keessattuu warri dhala qabnu dhugaa waaqayyo nuuf haa eegu. Isiniin jedha dhalli haadhaaf abbaa malee omaatti amanuu miti. Waan hundumaaf waan nu eegu kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Oo haadha manaa isaa itti nafne, oo immoo ijoollee isaatti nafne takkittu mallee garaa laaftee takkitti odoo dhiiftee fi'u. Ijoollee kichoo akkana fakkaattu guggubde. Ijoo biyya maal qabnaa? Wayyo na boo'e garaa kiyyatu na boo'e dhugaa waaqayyo. Qabamte jedhanii jiru ammallee inna kana akkamitti akka mootummaan murteessuun beeknu isiniin jedha. Ijoollettiidhaaf jannata haa kennu waaqayyo. Wanti godhamuuf wanti jennu hin jiru. Keessi keenya nu gubate, garaan keenya nu gubate. Maal haa ta'u abbaas nu isaan guddifachuu jedhe. Dhala kana naa qabdee biratti gatee biraa deeme. Halkan takkittii keessatti jalaa muxuut gooti. Wayyoo 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 haadittiin irree gubbaarran jirtu hin argitu. Wayyoo yaa abbaasan wayyoo waan nama gaddisiisu dhugaa waaqayyooti fi kanaaf firootaaf jajjabina haa kennu. Qabamtee jirti jedhanii eessayyuu hin geessu. Baga ishii qabeeyyuu rabbi dhiigni ijoollee sanaa baga qabe dhugaa. Waan jennu hin jiru waaqayyoo. Warri keessattuu dhala keenya biraa fagaannee jirru waaqayyoo dhala keenya haa eegu. Bira jiraataniidhaafis miti joo. Maalinni wanni Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kun afoo darbee miti kan ijoollee lama bakka tokko sarraatanii qalte. Kunis akkasuma qalte. Maalinni maalidhaa wanti biyya keenya keessatti ta'aa jiru kun? Maalidhaa? Maaltu ta'a akka deemu garuu waan isaa nu dhibe. Kanaafiyyuu waan jennuuf waan dubbannu hin qabnu. Waaqayyo jajjabina ammaatii abbaa saniif haa kennu. Jajjabina immoo isaaf haa kennu. Wanti godhamu hin jiru asaa dhumate. Ijoollee kana immoo jannataan isaa anaa qananiisu. An jannataa isaa naa taasisu. Wanta gurratti hin tolledha kuni. Kanaafiyyuu jajjabina isaaf haa kennu. Abbaa sanaaf wanti godhamu hin jiru. Carraadha kun dhugaa. Postii guyyaa kaleessaa dubartiin shakkamtu kun tokko ijoollee daa'ima nama lubbuu balleessitee miliqxee turte isiniin jedhe. Egaa rabbii fi galannaa tokko qabamteetu jirti. Nuti nama fooniti nama tokkoon akkasaa ta'u akkas gochuun dirqama jennee murteessuu dandeenyu. Sababni isaa lubbuu maannee lubbuu itti murteessuun waan hin danda'amneef jechuudha. Isa gaa namoonni seera beekan yookaan immoo gama seeraatiin dubartiin kun maaliin adabamuu dandeessi isa irratti hojii hojjetan waan qabaniif isa keessa galuu dandeenyu. Kanarraa barumsaa nuu ta'uu danda'a jennee wanta yaadnu hundi keessaniyyuu ijoolleen haadhaa fi abbaa malee waan hin bareenneef daa'imnaadhaaf abbaa malee waan hin bareenneef daa'ima keessanii eenyuttiyyuu hin amanina. Haadha deessirraan kan hafe abbaa dhalchirraan kan hafe ijoolleen fi eenyuufiyyuu alagaadha. Eenyuufiyyuu amanuun hin danda'amu waan ta'eef barumsa guddaa isinii ta'a jedhan jira. Kanaafiyyuu namoonni ishee gochuudhaan kaleessa galgalatu ta'uu keessaniyyuu galanni keessan guddaadha. Galatoomaa isiniin jalleetu jirra. Rabbi ammas daa'imman kana jannata nuuf haa galchu. Horaatii ulaa galatoomaa. Yaa biyya Itoophiyaa, yaa biyya Itoophiyaa, biyya gudiin ishii dhagahameen dhumne, biyya abbaa ofii ittiin xoorran, biyya haadha ofii ittiin xoorran, biyya halkan takkatti maanii ta'anii bulan. Yaa biyya Itoophiyaa, si majan yaa biyya Itoophiyaa. Ani biyya maal qabna jennee haasofna, biyya hin qabnu biyyi teenya tabalaashaateerti. Biyya maal qabna? Itoophiyaan erga waggaa afuriiti biyya miti bakka. Biyya bineetti taatee jirti. Biyya ilmoo namarraa nyaatu taatee jirti. Biyya namni ittiin guddanne taatee jirti. Biyya jaarsi ittiin xooramne taatee jirti. Jaarsi gisee xooramutti du'a ibiddaan gubata. Ulfatu ibiddaan gubata. Jaartitu ibiddaan gubata. San hundarra darbee immoo nama ilmootoo naa qabdi. Dhala ilma namaati jedhanii ofitti maxxansanii halkan takkatti ilmoo namfii namarraa fudhattee bultu.
maalituni biyya akkanaa tanaan dura ijoollee lamaa san ji'ootan dura oggaalleen kun ji'oota sadii in dura ijoollee lamaan qalteessan sarraatanyaa silaa addabaabaayii irratti baatee odoo seerri jiraate dhuguma odoo mootummaan jiraate biyya Itoophiyaa keessa sarraatanyiitti san ibidda tol qabsiisaniiti akka garaan dhala ilma namaa gubate silaa garaashii gubaniiru. Rabbi isaan haa gubu amma kichuu wanta beela'ee kan hin beekne dhoobadhee kan hin beekne na dhukkubee kan hin beekne dadhabee kan hin beekne haadha koo kan hin beekne abbaa koo kan hin beekne baadaa kan hin beekne halkan takkatti qaltee bulte wayi. Ani har'aan arge yoo maka qalteellee hin beekan abeet haadha sana eessa ishii godhan laata erga nama qaluun suusii ta'eesi maaloo doo haadha qalte jiraatte maaloo anaa nyaatu buchoota ta'u maaluma beekamee maaluma balleessamee amma ijoolleen tun mee maal balleessan beelee ishiin jaanii ishii rakkisammoo dhoobadha'aniiti ishii rakkisammoo maaluma ishii godhan ka wayyoo harka maaltu tana nama qala jiru daa'ima miti indaaqqoo harka maaltu namaaf qala ebayyoo biyya Itoophiyaa biyya maaniitii ta'an rabbii waan kan akkana nama hadidu abba torbii keessanii waan akkanaa isin halagatu ijoollee rabbii waan akkanaa abba torbii keessan mana keessaniif fidin waaqni waan akkanaa nama halagatu maa ijoollee rabbi yeroo namarraa fudhatee wayya bara halkan takkatti jambarii takkatti guyyaa takkatti hoo namarraa fudhatan kun akkam garaa namaa guba anaa nyaatu ka buchulloota ta'u anuu gubadhe haati sun akkam taate ijoo ibade anaa nyaatu biyya Itoophiyaa biyya bineetti ani biyya hin qabu biyyi tiyya Itoophiyaas miti ani biyya itti uumameeyyuu hin beeku bakka maal biyya akkanaa biyyi waraabetti rabbi sinaa fixu.